wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa eebila 18 bara 2017 bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti hamooltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi biyyoota giddugaleessa bahaa fi Afrikaa bahaa keessa imalaa jiru mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati. Kana laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Koomishinarri koomishinii mirga namaa Itiyoophiyaa mormii yeroo darban naannolee adda addaa keessatti geggeessaman laalchisee paarlaamaaf gabaasa dhiyeesse gabaasa oduu boodaati. Walga'iin gumii Oromiyaa addunyaa jedhamu kutaa Minisoota Miniyaapolis keessatti geggeessameera. Gara boodaa dhiyaataa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne. Yuunaayitid Isteetsi nageenya kutaa giddugaleessa bahaa fi kan gaafa Afrikaa kan ilaaleen qooda fudhattuu akka jijjiiruuf hojjetaa jirtu kanatti ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeems Maadas biyyooti kutaalee kana keessa deddeebi'aa jiru. Biyyooti aangawaan kun daawwataa jiran keessaa Saawud Arabiyaa, Masrii, Israa'el, Qataarii fi Jibuutiin keessatti argamu. Gabaasaa Kaarlaa Baabergite Tujubee dhiyeessa. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jeems Maatis torban kana giddugaleessa bahaa bakka hoogganoonni bulchiinsi Ameerikaa haaraan biyya diina isaanii taate Iraaniin ilaalchisee qiyyaafata jiru akka ol guddatu gooti jedhanii abdatan daawwataa jiran. And in fact, when I was in Saudi Arabia in February, their top leaders said that they were relieved that the Obama administration dhugumatti baatii guraan dhalaa keessa innaan Saawud Arabiyaa daawwadhe hoogganoonni gameeyyiin isaanii bulchiinsi Obaamaa kana booda aangoorra waan hin jiraataniif hanga tokko boqonneerra sababiinsaas pirezidaantii Obaamaan Iraaniin ilaalchisee ejjennoon isaanii laaffataa ture jedhan. Bulchiinsi Tiraamp rakkoo Yemen keessaa kan akka lola bakka bu'iinsaatti ilaalamu Iraaniif Saawud Arabiyaa gidduu jiru geggeessamutti ilaalchisee daran qiyyaafata kennuu maluu jedhameera. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantichi lola garee riphxee loltoota Haawtii kanneen Iraaniin deggeraman ka deggertu Saawud Arabiyaa waliin hariiroo tarsiimoo cimsuu ka barbaadan ta'ullee tuqaniiru. Maatis michoonni naannoo sanaa attamiin biyyoota waraanaan bututan Siiriyaa fi Iraaqiin tasgabbeessuun akka danda'amu irrattillee mari'achuuf jiru. Ministirichi maadhee Yuunaayitid Isteetsi tokkicha Afrikaa keessaa qabdu gara Jibuutiitti illee ni imalu. Garuu bakka sana ka jiru waraana Ameerikaa qofaa miti. Dorgomtuu Yuunaayitid Isteetsi ijoo kataate Chaayinaan maadhee waraanaa jalqabaa biyya alaa keessatti ijaaraa jirti. Kunis bakka loltoonni Yuunaayitid Isteetsi jiran irraa fageenya kiiloomeetira xiqqoo irratti argama. Dhiibbaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabdu guddachuu isaallee ni mul'isa. Uummanni naannoo sanaa hedduun hiyyeeyyii ta'aniyyuu dachiif andaara galaana naannoo sanaa peetirooleemii warqeef gaazii uumamaan badhaadhaadha. Chaayinaan naannolee hiyyeessa naannoo sanaa bakka jiraattonni hongee hamaan rakkataa jiran misoomsuuf fedha qabaachuu ishee hayyoonni ibsanii jiru. Burundii keessatti milishoonni mootummaa deggeran mormitoota pireezidaantii biyyattii irratti bal'inaan duula shororkaa gaggeessuuf labsuun isaanii kan isa yaaddesse ta'uu koomishinni mirga dhala namaa sadarkaa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu erge sora. Akka waajjirri mirga namaa tokkummaa mootummootaa jedhutti viidiyoon sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa uummataa irraa dhiyootaan mul'achuu jiru kun waan nama golgoleessaati waan akka malee nama rifachiisaallee. Rupeet Kolviilee oduu himaa koomishineer mirgi namaa ka tokkummaa mootummoota ka Zaayid Al-Huseeniiti. Akka inni jedhutti viidiyoo kanirraa ijoollee kaa'imaa miseensa paartii Imbooneeraa Kuree ka damee ijoollee kaa'imaa kan mootummaa kan waliin hojjetaniitti akka warri waraana barbaada argisiisa. These grotesque rape chants by the young men of the Imbonerakure across several provinces across Burundi are deeply alarming. Dubartii buufachuun yookaan ammoo giddeessanii waliin rafuun hamaamtuun tuni ijoolleen kaa'imaa Imboonerakure hojjechuu jiran kunin amalee hamaamaan gar hin qabne kunin godina Burundii cuuf keessa mul'ata. Keessumattuyyuu mormii mootummaan Burundii ijoolleen kaa'imaa hojii akkanaa hin hojjetanii amala baddeetti akkan hojjetaa jedhee dubbataan irra dhaareessa hojii isaanii isuma caala mirkaneessaaf paartiin Burundii bulchuu CNDD-FDD naan oduun viidiyoo kana gad baatee jennaan tunin oduu dharaati Burundii keessatti hin hojjetamne jechaan dubbatan. Taatullee eegii viidiyoo sunirraa waan gargaraa arganiin duubatti yaadii ijoolleen kaa'imaa viidiyoo sunirratti jedhanii seer paartiin tun ittiin buluu miti
amalaa fi adaba paartii tanaallee mitii jechuun dubbatan amalaa fi adaba paartii tanaallee mitii jechuun dubbatan taatullee akka oduu himaan koomishineer mirga nama tokkummaa mootummoota kooliviilee jedhutti tunin diqqoo tokko malee tahaagani caaltu akka dubbatan hin qabne hedduu jira. Waajjirri tokkummaa mootummoota kunin hiriira mormii ijoolleen kaa'imaa Burundii keessa qopheessan 8 keessa ergaa fi dhaadannoo hedduun tamo wal fakkaattutti hiriir sun keessa dhufaa jedhe. Tan qofaa miti keessumattuu iyyuu paartilee mormituu Burundii keessa akka oduu himaan kunin VOA'tti metti namkaan ulee hamaamtuudhaan hawwaniif ijoollee dubara buufachuu fi rakkoolee mirga dhabiitii hedduun Burundii keessatti himanii keessan ba'an waan laf guuti. Kooriyaan kaabaa sagantaa gaggeessaa jirtu kan nikuleeraa misaayila baalistik akka dhiiftu gochuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa gama diinagdeef dippiloomaasii akka godhuuf ittaanaa pireezidaantii yuunaayitid isteetsi maayik peensi har'a gaafataniiru. Peensi daawwannaa jaappaan keessa gaggeessan irratti akka jedhanitti dugdee kooriyaa kan nikuleerarraa walaba taate argamsiisuuf yaaliin ta'u hanga milkaa'utti yuunaayitid isteetsi boqonnaan qabdu kana gochuufis carraan jiru hundumaa gargaaramuun ni danda'amaa jedhan. Sagantaan nikuleeraa kooriyaa kaabaa irratti waliigaluuf marii ammaan dura gaggeeffame maqaadhaan dhiyeenya kana bara 2009 biyyooti 6 gidduutti ta'ee yaadachiisaniiru. Kooriyaan kaabaa waadaa seente irra deebitee cabsuudhaan hojii tuttuqqaatti fuftii jedhan. Pireezidaanti Tarkii Taayib Erdogan hiree murteeffannoo irratti injifannoo argataniif baga gammadde jechuudhaan giti isaanii kan yuunaayitid isteetsi Doonaald Tiraamp dubbatanii jiru. Kunis caasaa paarlaamaa amma jirurraa gara bulchiisa pireezidaantummaa waliigalaa kan humna qabeessa ta'etti biyyattii geessa. Waayit Haawus ibsa baaseen hoogganoonni lameen bilbilaan dubbatanii jiru. Qabxiin irratti dubbatan keessaa tokko haleellaa keemikaalaa dhiyeenya kana Siiriyaa keessatti gaggeeffame pireezidaan Siiriyaa Bashaar al-Asaad itti gaafatamaa gochuu qaba ka jedhu. Kana malees duula waraanaa hidhattoota Islaamik Isteet irra gaggeeffamaa jiru akkasumas gareelee shororkeessummaa gargaaramuudhaan fedhii isaanii guutuu fedhan mararratti tokkummaa qabaachuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Biriteen waggootii dhufan fuullee keenyaa keessatti amansiiftuuf tasgabbii qabeettii akka taatu mirkaneessuuf malli tokko jiru tokkittiin jedhan waxabajjii 8 filannoo dursaa kan gaggeeffamu ta'uu muummittiin ministeera biyyatti Tereesaa Mee ibsaniiru. Kunis Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa haala itti baatu kan ilaaleen jabaadhee akkan hojjedhuuf ejjennaa koo na jabeessa jedhu kanneen mormanis ni jiru. Namoota biyya alaa kanneen yuunaayitid isteetsi keessatti hojiitti ramadaman akkasumas mootummaa yuunaayitid isteetsi meeshaalee Ameerikaa keessatti oomishan gargaaramuu akka qabu kan ilaaleen seera jiru jabeessuuf yeroonsaa amma jedhu pireezidaant Tiraamp. Oomisha Ameerikaa bitaa lammiiwwan Ameerikaaf carraa hojii kennaa akka jedhu ajaji waliigalaa kana pireezidaant Tiraamp har'a yeroo warshaa mi'a hojjetu kan kutaa Wiskaansan daawwatanitti mallatteessuuf jiru. Oduun keenya kanu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinarri koomishina mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa har'a paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyeesse irratti baatii waxabajjii bara 2008 hanga xumura baatii fulbaana bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi uummattoota kibbaa keessatti jeeqama fokkara uumame jedheen lubbuu lammiiwwan 669 darbu kanneen 1018 ta'an miidhaan qaamaa adda addaarra ga'uusaaf kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaanii beeksisee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erga irratti sooraan paartii mormituu biyya jiru rakkoo kanaan himataman Koongireesa Federaalawaa Oromoo keessa obbo Mulaatuu Gammachuu dubbisee jira kunoo. Koomishineerii Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa obbo Addisuu Gabre Egzaabeer gabaasa kana har'a paarlaamaa Itoophiyaa irratti dhiyeesse. Gabaasi kun haga guddaan ji'a waxabajjiitii haga onkololeessa bara 2016 waan uummata hiriir baasee fi rakkoo sunii wal qabattee dhufti jedhan irratti fakkeenya maqaa dhahaa dubbatan. Akka gabaasa kanaatti rakkooleen gugurdoon mul'atani. Bulchiinsi dansa dhabu qabeen uummata balleessuufa. Taatullee rakkoolee tattana paartilee akka OLF Adda Bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalistii Oromoo, Paartii Samaayaawwii fa'aatti keessa oowwise. Akkuma kanaan naannoo Oromiyaatti rakkoo hiriiraan wal qabatteen nama 495 lubbuu dhabe 464 miidhame qabeenya miliyoon hedduutti bade. Akkana jedhe Dr. Addisuu Gabre Egzaabeer Koomishineerii Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa kunin yoo godina Oromiyaa jeequmsi keessatti ka'ee jedhan maqaa dhabu. በኦሮሚያ ክልል ሁከትና ብጥብጥ በተካሄደባቸው ዞኖች ማለትም zooniin Oromiyaa jeequmsi keessatti ka'e
naannoo Finfinnee, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Dhiyaa, Shawaa Kibbi Dhihaa, Harargee Dhiyaa, Harargee Bahaa, Wallagga Bahaatiif Wallaggaa Dhihaa, Qeellam Wallaggaa, Gujii Dhihaa, Baalee, Arsii Bahaatii fi Arsii Dhiyaa fa'a walumattuuyyuu zoonii 15 fi aanaa 91 fi magaal keessa. Naannoo Amaaraatti ammoo zoonii 6 fi aanaa 55 keessatti jeequmsi akkana ka'e. Naannoo Gadiyoolleetti zoonii fi aanaa 6 fi magaal garagaraa keessatti qorattoota erganiitiin rakkinni kan argane. Akkuma kanaan Oromiyaa keessa namni 495 tanaan lubbuu dhabe. Kan keessa namni 462 siviilota yookaan ammoo uummatuma nagaa 33 ammoo jarnagaa eegu. Namni miidhame 338 keessa kunin uummata siviilota yookaan ammoo uummatuma nagaati 126 ammoo warra nagaa eegu. Walumattuuyyuu 464tti miidhame. Kana qofaa miti horii qarshii miliyoonatti herregamu kan mootummaa ka dhuunfaatii fi ka dhaabbilee gargaraatti miidhamee jedha koomishineeriin mirga namummaa Itoophiyaa kunin. Rakkoon Oromiyaa akka gabaas koomishinii kanaatti haga guddaan bulchiinsi dansaa qabaachuu dhabuu fi qabeenyi jiru seeraan fayyadamuu dhabuufaatti fide. Koomishinii kun ammallee deebi'ee rakkoolee tana keessa dhaabbilee akka Adda Bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalistii Oromootii fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan ammoo OMN faatti keessammeesse. Akka koomishiniin kun jedhutti naannoo Amaaraatti ammoo rakkoo uummata walqaayitii walqabsiisanii lafa maaraa kutanii suudanii kennanii jedhanii jeequmsuumanii jedhe koomishineerii kunin. Akkuma kanaan naannoo Amaaraatti nam 130tti lubbuu dhabe. 376tti miidhama qabeen miliyoon hedduutti badee jedhe. Naannoo uummata kibbaa keessa naannoo Gediyootti ammoo nam 34tti lubbuu dhabe. 178tti miidhame 8,400tti baqate. Rakkoon naannoo tanaa ta'a gosaan wal qabattee jedhe gabaasi kunin. Walumaa galattuuyyuu qaamni seera eegu rakkoo tanaaf faluu fi haq tokko humnaa oli deeme haq tokko ammoo seerumaan deemee jedha gabaasii koomishineerii mirga namummaa kun dhiyeesse. Paartilee mormituu biyyi jiran rakkoo tanaan himatan keessaa tokko paartii Koongireesii Federaalistii Oromooti. Tan irratti obbo Mulaatuu Gammachuu reefuu Finfinnee bilbilaan dubbise. Obbo Mulaatuun ittaanaa itti gaafatamaa Koongireesii Federaalistii Oromooti. Gabaas kan akkamitti ilaaltanii jennaani? Durumaan nuyi kana mormii irra qaamni kun qaama mootummaa waanta ta'eefi mootummaan ofuma isaatiin hundumaa raawwatee ofuma isaatiin immoo deebi'ee ofii isaatiin of mirkaneessuudhaaf hin danda'amu. Kanaatiif qaama walaba ta'etu dhaqee ilaalee xiinxalee yaada isaa kennuu danda'a malee mootummaan hundumaa kana keessatti harka fudhatee balleessaan hankooti jedhee hundumaa ergi dubbatee booddee immoo mootummaa jala kan jiru walabatu hin ta'in qaama gara biraatu balleessee jedhee har'aa ka'ee kennuu hin danda'u. Kanaatiif wanti kenname kuni fudhataman qabu jennaan. Gabaasa akkana adoo inni baase wayyaa jettan obbo Mulaatu akka paartii teessanitti. Karaa hundumaa keessaa walaba kan ta'e jira sabaabii mabtiin qaamni kana ilaalu kan walaba ta'e biyyarraa karaan duras eeyyama gaafatee dhufeen ilaala keessan gala jennaan hin galtu jedhanii dhowwaniiru kan walaba ta'e. Akka gabaasa kana keessatti arda jedhanitti naannoo Oromiyaatti gara nama 500 tahutti qaamni nagaa eegulleen keessi jira akka jedhan nama gasiitti miidhame qabeenyi hedduutti badee lakkoofsi jedhan kun akka keessanitti. Kana caalaadhaa jennee yaadna akka tilmaamnutti kana caala jennaa sabi harka qullaa bahe. Mirga keenya irra darbame mana natti diigame mana korratti jedhee ka'e sabi maaliif jedhanii taa'anii waliin haasa'anii mari'atanii rakkina namaadha ilaaluurra humnatutti bobba'e. Kanaatiif hammi kun hundumtu ta'uu danda'e malee yeroo sana keessatti kun gara kana ga'uu hin danda'u. Hundumti kun kan baduu danda'u mootummaa keessatti qooda fudhate kanaaf jenna. Rakkoon uummata akkan hiriira baafte mootummaan akkan jedhu yookaan koomishinii kun akkan jedha korraapshiin yookaan ammoo qabeenyi uummata balleessuu. Qabeenyi jiru seeraan fayyadamuu dhabuu bulchiinsi gaarii dhabuu jedha. Isan maal jettan tanaan? Kanaan dura mirkanaa'eera kun muummee ministeeraa kabajamoo obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny kana paarlamaa irrattis sabattis balleessaa godhameera. Balleessaan godhame kun immoo qaama mootummaatiin iddoo hundumaatti kan ta'uu danda'e. Kanaaf hundumtuu ga'uu danda'e jedhanii isaan mirkaneessaniiru. Kana booddee warri mirga namaa waan goona jedhanii amma koreedha jedhanii koomishiniin dhaabbatee kana amma dubbatu kuni. Haasaa kana eessa kaa'eetiin daganaa immoo deebi'ee axxaarra'anii abalutu nuti balleessaa abalu kana godhe inni jedhamu kun yeroo sana keessa ni dubbatame. Otuun qorataman isaan kaa'anii qobaaruma isaanii haasaa ammoo maali kuni? Kaabinee keessatti hundumaatti rakkina kana kan fidanii akkasiidha jedhamee riishaafelii godhamee hundumtu godhameera. Kun immoo Oromiyaa keessattis Amaara keessattis iddoo hundumaatti qaamni bulchan hundumtuu jijjiiramaniiru. Qaamni kun kan jijjiiramuu danda'eef yeroo sana to'annaa gochuu waan dadhabaniifidha jedhamee. Ammayyuu taanaan qawweedhaan wanti dhufu hin jiru. Humnaan wanti dhufu hin jiru. Kanaaf ammayyuu biyyattii kanaaf nagaa fiduun kan danda'amu. Humna qawweetiin ka'anii dhaabbatanii iddootti si gashina jechuun hin danda'amu.
Ittaanaa dura ta'aa Koongiresa Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu hedduu galateeffanna. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:45 ta'eera. Amma dabareen kasarbaati. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Hawaasaalee Oromoo biyyoota alaa jiraatan beektotaaf bakka bu'oota dhaabbata siyaasaa Oromoo kan hirmaachise walga'iin gumii Oromiyaa addunyaa jedhu dhuma torban darbeerra kutaa Minisootaa magaalaa Miniyaapolis keessatti geggeessamee jira. Jaarmiyaa Global Gumii Oromiyaa yookaan Gumii Oromiyaa addunyaa jedhamu hundeessee hoogganoota isaa filachuudhaan xumurame walga'iin kun. Daayirektara olaanaa jaarmiyaa kanaa ta'uudhaan kan filataman obbo Jamaal Ibraahim Miniyaapolis irraa dhimma kanarratti haasofsiisee jira. Namoonni gara sanatti haa dabarru. Obbo Jamaal, gumiin Oromiyaa addunyaa dhuma torban dabree kanarraa sirnaan hundeeffamee jira. Sana duras akka walga'ii gaggeessuuf jirtan karaa miidiyaalee hawaasummaa adda addaa beeksisaa turtanii. Mee maaltu sin kakaase gumii Oromiyaa addunyaa kan jedhu kan hundeessuudhaaf walga'ii waamuudhaaf? Obbo Namoo, akkuma beektu bara waggaa 130 guutuu Oromoon qabsaa'aa jirti. Qabsoo isii kana keessatti immoo Oromoonni dandeettii adda addaa qaban, gootummaa ka qaban naannoo adda addaatitti uummata keenya hoogganaa turanii. Hooggansi sun qindaa'aa waan hin turiniif rakkoon Oromoo irra geettee hanga har'aatillee wanni sun furmaata hundee argachuu hanqachuudhaan hoogganoonni Oromoo mataa walitti qabatanii uummata keenya mataa walitti qabu hanqachuun yeroo baay'ee waan mul'ataa tureef hayyoonni Oromoo bara dheeraaf wanni kun furmaata akka argatu irratti hojjetaa turanii. Fakkeenyaaf waggaa 25 dura gara 91tti jaarmoonni Oromoo 4 fi intellishen ofii hojjetatte akka tokko ta'an uummanni keenya tattaaffii guddaa godhaa ture. Haa ta'u ammoo inni uummata Oromoo gargartamsaasuu irratti hojjetaa waan tureef otoo wanni sun hin milkaa'in hafe achiin boodallee bara 2000 keessatti jaarmoota Oromoo 6 ulfoo yookaan taaboo tokkummaa humnoota bilisummaa uummata Oromoo jedhamu bara 2000tti irratti tattaaffiin godhamaa ture. San malees immoo hayyoonni Oromoo bara adda addaatitti waldaa qorannoo Oromoo irratti yaada adda addaa dhiyeessaa turanii yaada agartee hooggantoota Oromoo fuula tokkotti luuccessuuti akka wajjin deeman kan jedhu Dr. Asaffaa Dibaabaa warra yaada dhiyeessan keessaa tokko Oromiyaa National Council kan jedhu baruma dabre kana iyyuu akka agartee wanni sun gurmaa'uu yaada dhiyeessaa ture. Isa qofa otoo hin tahiin gurmuun Oromiyaa Citizen Council kan jedhu yaada dhiyeessaa ture. Waldaan Maccaa Tuulamaa, hawaasonni North America Oromoo yaadonni kunniin baay'ee uummata Oromoo keessatti deemaa turanii waldahoonni ijaaramanillee International Oromo Youth Association, International Oromo Professional Health Organization, International Oromo Women's Organization, International wanni jedhu kun heddummataa dhufe maaliifi Oromoon addunyaa guutuu irraa wal qabattee humna tokkoon akka hojii deemtu fedhii fi hawwiin uummata keenya keessa waan jiruuf yaadni kun babal'atee sadarkaa hawaasaa, sadarkaa afooshaa, sadarkaa waldaa dubartii, sadarkaa waldahoota amantii, sadarkaa jaarmoota siyaasaa hunda keessa waan jiruuf dhimmi kun yaada uummanni keenya waggaa 100 guutuu hawwaa ture waan ta'eef namoonni Oromoo beekumsa gahaa qaban, muuxannoo gahaa qaban rakkoo kanaaf furmaata argachuudhaaf bifa hundumaan Oromoo qindaa'ee jiru marra matootii walitti finnee jaarmoota Oromootu hundumaa ammatu gurmeeffachuun akka aadaa Oromootitti gumii jennee isa sammuu maqaa itti moggaasuun sirna gadaati irratti hundoofnee of ijaarree uummata keenya ijaarree deemuun uummata biyya keessa jiru gargaaruun bira dhaabbachuun fedhii uummata keenyaa hordofuun barbaachisaadha yaada jedhu irratti hundaa'ee gurmaa'e. Gama biraatiin obbo Jamaal yaaduma kana kan of keessaa qabu walga'iin adda addaa geggeeffamaa ture. Fakkeenyaaf waldaan abboota seeraa Oromoo magaalaa London keessatti konferensii yookaan kora tokko geggeessee ture. Oromoo Leadership Convention kan jedhamu immoo magaalaa Atlantaa keessatti geggeeffamee booda marsaan lammataa magaalaa Washington DC keessatti geggeeffamee ture. Kanneen kan jedhanis akkasuma akka qabsoon Oromoo walitti qindaa'ee waliin tarkaanfatu gochuudhaaf ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Kan keessan kana sanarraa maaltu adda godha? Gaafii baay'ee bareedaa. Yaadni kun yaada wal fakkaatu hunda irraa kaafnee isiniin yoo ilaalle obboleeyyan keenyaa ka OLC yookaan Oromoo Leadership Convention qindeessan yaadni hunda isaanii qabxiin isaan lafa kaa'atanii akka karooraatti deemaa turan waa 3 ture. Tokkoffaan charter, freedom charter kan jedhu uummanni Oromoo gama bilisummaa gama walabummaa deemaa jira waan ta'eef charterii bilisummaadha kan Oromoof barbaachisu yoo qabaanne gaariidha yaada jedhu. Lammaffaan ammoo tuyyuu tokkummaa Oromoo unity erbuu tokkummaa Oromoo kan jedhu. Sadaffaan ajandaan duraanii kan ture gumii amma jennu kana jechaadha. So gaafa
marii irra turan ani warra manguddoo keessaa tokko OLC keessatti illee hirmaadheera, koree qindeessituu isaa keessatti, koree gumii keessatti illee hirmaadheera. Yaada gurmuu lamaan jidduu jiru hundumaayyuu guututti beeka jechaadha. Tokkoffaa akka nama jaarsummaa keessatti tureessitti, lammaffaa OLC akka koree qindeessituu keessatti nama tureessitti, sadaffaa akka nama gumii kana keessa jirutti illee. So obboleeyyan keenya kun hundumtuu yaadni isaanii gama tokkotti kan cillaayifate. Gamni kun illee maalinni Oromoon humni isaa tokko tahee wajji deemuu qaba kan jedhu. Haa ta'u ammootu adeemsaa fi hegeree boodaa irratti akkamitti gartee waan kana luccisinee gama tokkotti baafna kan jedhu irratti cinaan ariitiidhaan cinaan ammoo suuta bubbulchinee waan kana qabbaneessinee uummata bal'aa biraan geennee haa deemne wanni jedhu ture. Akka yaadaatitti garaagarummaan guddaan waan hin jirreef deemee humni kun lamaanuyyuu tokko tahaa gama tokkotti deebi'a jennee abdanna akka gumiititti. Maaliif namoonni gamaa gama naanuu jiran obboleeyyanii wajjinis yaada kana uummataaf lafa kaahanii namoonni kunneen hundumtuuyyuu walitti qindeessanii akka wanni kun deemuu danda'u namoota jaalatu namoota fedhulleedha. Hawaasni keenya uummanni keenya dhimma kana hubatee irratti yoo wal gargaare gurmuun kunniin lamaan gargar faca'ee deema jedhee hin yaaduma walitti deemuu danda'u. Amma ka dubbattanirraa kan hin argu obbo Jamaal addaddummaan jiru. Gareen tokko dafneedhuma wanna kana raawwachuun nurra jira jechuurraa gareen kaan immoo xiqqoo turre uummata bal'aa biraan geenyee walgahii kana geggeessinaa jaarmiyaa kana hundeessina ka jedhurraati addaddummaan uumameedha ka jettan. Anamma nama gumii kana keessa jirullee waan ta'eef yeroodhaaf kunoo daayirektarallee waan ta'eef yoo an irraa dubbadhe baay'ee hin bareedu. Waan saayidii qabadhee an dubbadhu fakkaachuu ni mala waan ta'eef manguddoonni ni jiru. Manguddoota yeroo san gartee waan kana keessatti hirmaatan duratti maqaasii dhaheera. Akkasuma mootuu garee lamaan irraayyuu warra gartee araara keessatti hirmaataa turan maqaasii dhaheera. Isaan bakka takkatti fidanii yoo irraa gaafatame irra baay'ee bareeda taana fakkaata yookaan ola fakkaachuu waan malu yoo irraa of dhukkubsadhee jedheetin yaada obbo Namu. Tole obbo Jamaal gara walgahii keessanitti deebina. Walgahiin keessan dhuma torban dabreerra geggeeffame kun maali kan inni raawwate? Maaltu ta'e? Walgahiin kun wanni irratti akeekkatee akkuma siin jedhee jaarmayoota Oromoon qabdu otoon nama gurmuu lamallee ta'e hin tuffatin afooshaa irraa kaasee waldaa hawaasaa, waldaa barattootaa, waldahoota ogeeyyii, waldaa amantii, jaarmayoota siyaasaa, waldahoota hundumaa waan Oromoon qabdurraa nama lama walitti fiduudhaan jaarmayoota gurmeessuun hundeedhaan baay'ee barbaachisaadha kan jedhu irratti xiyyeeffate. Namoonni walgahii kana irratti hirmaatan hedduun isaanii ji'a 11 guutuudhaaf waliin marii ture. Dokumentii barruu silaawaan gumii kanaaf barbaachisu yaada bu'uuraa ka gumiin kun irratti hundaa'ee ijaaramu baatii 11 irratti hirmaatanii wayyeessaa gabbisaa irratti hojjetaa ture. Baatii 11 wanni hojjetamaa ture kun uummata keessatti bal'inaan waan seeneef hirmaattota irratti baay'ee rakkoo hin uumne yaada hubatamaa ture. Guyyaa duraa gaafa jimaataa ganama waaree dura jechaadha Oromummaa faarfachuu irratti kan xiyyeeffate ture. Sa'aa booda mootuu dokumentiilee gumii kanaaf qindaa'an irratti dabarree dokumentiileen sadeen erga uummataaf dhiyaateen booda guyyaa gaafa Saatardee yookaan ammoo sabti gaafa sanbata xiqqaadha marii dokumentiidhaan sadiin kana irratti goone jechaadha. Guututti uummanni dokumentii kana irratti mari'atee harka dhibbaan otoo namni tokkollee hin mormin sagalee isaatiin harka baasee uummanni fudhanne jedhee dokumentiidhaan kana dabarse. Sadiin booda dokumentiidhaan kun dabraniin booda koreen hojii gaggeessituutii fi boordii filamanii koreen hojii gaggeessituu fi boordii ammootuu manaan raggaasifamanii otoo namni tokko hin mormin miseensonni boordii 11 kun Oromiyaa bal'oo bifa ammachuu danda'aniin namoota heeraman ture. Uummanni baay'ee itti gammadee miseensota boordii kana keessa ammootu pirezidantiin Profeesar Asaffaa Jaalataa tahee itti aanaan obbo Ibraahim Jarmanii tahee barreessaan Dr. Ahmad Badhaasoo ture jechaadha. Kanumaan wajjin ka itti aanu ammootu koree ekskiyutiif koree ture. Koreen hojii raawwachiistuudhaan nama 17 of keessaa qabdi. Barreessaan Muhammad Amin abbaa biyyaa ture. Itti aanaan ekskiyutiif daayirektara obbo Mahabuub abbaa waajiiti namoota ekskiyutiif daayirektara jedhanii akkasitti namoota 17 akka hojii kanarratti bobba'uun malu manni raggaasisee harka dhibbaan itti aanee mootu koree kanaa wajjin ala tahee koree advaayizarii komitee jedhamu, koree nomineeshin komitee, koree manguddootaa kan jedhamu akkasumatti namni mataa irratti ramadame waadaa seenan jechaadha. Uummanni waadaa seensisee guyyaan gaafa 15 eebla 15 waan tureef guyyaa san irratti mootu gootonni Oromoo amantiin gargar hin baanu, kutaan gargar hin baanu, ilaalchaan gargar hin baanu, maqaa keenyaan gargar hin baanu, loqodaan gargar hin baanu guyyaa isaan jedhanii bakka takkatti wajjin wareegaman waan tureef nutiin kun warri hojii kana irratti ramadamnee muudamnee uummata keenyaan kahamne Oromoo lagaan hin qoonnu, loqodaan hin qoonnu, amantiin hin qoonnu, karaa agartee gootonni Oromoo hordofan san hordofna kan jedhuun kakachiisanii namni hundum kakatee waadaa seenee hegereedhaaf hojii irratti bobbaafamanii akkasitti uummata keenyaan muudaman jechaadha. Mee kaayyoo gumii Oromiyaa addunyaa jedhu kana naa ibsaa. Kaayyoon keessan maal hojjettu amma maal gochuufi kan isin jaarmiyaa kana gad dhaabdan?
Tokkoffaa faffaca'iinsi hooggantoota Oromoo gama tokkotti akka deebi'u takka. Hooggantoota Oromoo waliin jiraachuu fi waliin hojjechuu waliin mari'achuu akka danda'u taasisu. Internal peace and solidarity. Resources silaa qabnu ka beekumsaa haa ta'u, ka diinagdee haa ta'u, ka yaadaa haa ta'u, kan yeroo haa ta'u bakka takkatti waliif finnee gama tokkotti sossoosuu danda'u. Inni lammaffaa immoo sagalee Oromoo ka tokko tahe kana addunyaa keessatti mul'isuudha. Hariiroo Oromoo fi alagaa jidduu jiru. Hariiroo Oromoo fi nama biraa jidduu jirtu sagalee tokkoon, afaan tokkoon, qaama tokkoon dubbachuu danda'uudha. So yaadni gumii kana nuti hooggana uummata Oromoo taanee qabsoo biyya keessa jirtu hoogganna yaada jedhu miti. Hoogganni Oromoo biyya keessa jira. Nuti warri biyya alaa jirru kun ammootuyyuu uummata biyya keessa jiru ka ofii uf hoogganu san bakka addunyaa jirru kanatti qabeenyaaf beekumsa kennaan bira dhaabbannee addunyaa bira keessatti fedhii isaa kana uummataaf himu. Lammaffaa immoo waan qabnuun isa bira dhaabbachuu kan jedhu jechaadha. Bilisummaan uummata biyya keessatti qabsaa'u irraa madditi. Dhiyeennuma kanayyuu tattaaffii biyya alaatitti godhamu kana yoo gartee wareegama ilmaan Oromoo waggaa 2 guutuuf walitti aansanii biyya keessatti baasan santu akka namni biyya alaa jirullee dhagahamu nama biratti akka dhagahamu taasise. Kanaaf qabsoon biyya keessaa ta'u uummata keenya biyya keessatti hojjetamtu dalagamtu sun haa jabaattu bira dhaabbannaa waan fedhu uummata santu murteeffataa haa gargaarru kan jedhu jechaadha. Obbo Jamaal Ibrahim Daayirektara Olaanaa Gumii Oromiyaa Addunyaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Galatooma isinillee fayyaa ta'e nagaa. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15580 15630 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11720 12110 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.